oduun isinitti daawwattoota keenya jalqabarra mata dureewwan oduu isinitti himuudhaan ittaansuudhaanis bal'ina isaatti kanan darbu ta'a. Oduu keenya kan jalqabaate raajii iyyuu cufaa fi mana maree amantoota wangeela Itoophiyaa gidduutti waldhabdee guddaan uumamee jira. Waldhabdee guddaan kun maalla? Tibbana namni raajii iyyuu cufaa jedhamu konfereensii magaalaa Hawaasaatti qophaa'e irratti poolisootaan ajjabame maarshaal baandiidhaan simannaan isaaf taasifame. Manni maree amantoota wangeela Itoophiyaa immoo gochi kun sirrii miti jechuun raajii iyyuu cufaa irratti ibsa baastee jirti. Raajii iyyuu cufaas mana marichaaf deebii kenneen jettiin iyyuu utuu jiraate nam fayyadama jechuun ammas gochicha akka itti fufu jala muree ibsee jira. Oduu kanaan ibsa mana maree amantoota wangeela Itoophiyaa fi deebii raajii iyyuu cufaa kenneef gabaabsee kanan isiniif dhiyeessu ta'a. Oduu keenya kan biraatiin immoo muummeen ministeera Abiy Ahmed ministeera dhimma alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoo waliin mari'ataniiru. Muummeen ministeera Abiy Ahmed fi ministeerri dhimma alaa Ameerikaa kun dhimma akkamii irratti mari'atanii bal'iseen isinitti himaa haga dhumaatti na waliin tura. Akkam jirtu daawwattoota burqaa oduu chaanaalii keessan chaanaalii burqaa oduu irratti oduu dhugaa ta'e kan biyya keessaa fi alaa guyyaa guyyaadhaan argattu. Warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib godhaa. Viidiyoo kana immoo laayik akka gootan isin gaafachaa irra ittaansuudhaanis bal'ina oduutti kanan darbu ta'a. Oduu keenya jalqabaatiin tibbana namni raajii iyyuu cufaa jedhamu konfereensii magaalaa Hawaasaatti qophaa'e irratti poolisootaan ajjabame maarshaal baandiidhaan simannaan isaaf taasifame. Manni maree amantoota wangeela Itoophiyaa immoo gochi kun sirrii miti jechuun raajii iyyuu cufaa irratti ibsa baastee jirti. Raajii iyyuu cufaas mana marichaaf deebii kenneen jettiin iyyuu utuu jiraate nam fayyadama jechuun ammas akka itti fufu ibse. Tibbana simannaa magaalaa Hawaasaatti raajii iyyuu cufaaf godhame irratti manni maree amantoota wangeelaa sirrii akka hin taane ibsa kenne. Manni maree amantoota wangeelaa ibsa kenneen maqaa konfereensiitiin poolisoonni tajaajilaa tokko ajjabuun akka barsiisa amantaa keenyaatti sirrii miti jechuun poolisoonni gocha kanarraa akka of qusachuu qaban hubachiise. Tajaajiltoota bifa kanaan ajjabaman irrattis kana booda tarkaanfii akka fudhatu beeksise. Itti dabaluunis manni marichaa ajjabamuun hiika hin qabu, akka macaafa qulqulluutti sirrii miti, meeshaa waraanaatiin ajjabamuun hiiktisaa kan biraati, nama sodaatutu ajjabama, wangeela lallabuuf ajjabamuun hin barbaachisu jedhe. Ibsa kana irratti raajii iyyuu cufaas deebii kennee jira. Raajii iyyuu cufaas deebii kenneen tajaajilaan tokko gara magaalaa tokkoo gaafa seenu namoota akkamii fi konkolaataa akkamiin akka simatamu feetu jechuun gaaffiidhaan eegale. Itti fufuudhaanis akka namoonni isin kabajanii isin marsanii deemaniif isinis dursa hojii isin kabachiisu hojjedhaa jechuudhaan nama waaqayyoo simachuuf immoo baandii maarshaalii qofaan simachuu osoo hin taane kalaandariiyyuu cufuu ni danda'u naannoon ani deemu jedhe. Itti fufuudhaanis iyyuu cufaa deebii kenneen konkolaataa VAT qofa osoo hin taane jettiin iyyuu utuu jiraate nam fayyadama jechuun ammas itti fufe. Waan isin yaaddan akka isin yaaddan ta'uu waan dideef dhiibbaan isin gootan isiniif hin milkaa'u. Kanaaf wanta ta'e kana simachuun ala filannoo hin qabdan jechuun mana maree kanaaf deebii kenneera. Phaawulosiif eegdonni baay'inni isaanii 470 ramadanii turan kan jedhe raajii iyyuu cufaa ani eegamaadha garuu kabajanaaf qabaniif wattaadarii namarsan jechuudhaanis dubbate. VAT fi paatrooliitu baay'ate warri jettan akka nuti baajaajiidhaan simatamnu feetu jechuudhaanis gaafate. Itti fufees kana booda dhimma akkasiif cimseen isin fuuldura dhaabbadhee waan sinurratti taasiftaniif falma jechuun deebii kenneera. Oduu dhimma iyyuu cufaatiin wal qabate kanuma irratti goolabuudhaan oduu itti kanan darbu ta'a. Daawwattoota keenya viidiyoo keenya laayik godhaa, chaanaalii keenya immoo sabskiraayib godhaa. Oduu keenya ittaanuun muummeen ministeera Abiy Ahmed ministeera dhimma alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoo waliin mari'atanii. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed ministeera dhimma alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoo waliin bilbilaan mari'achuu isaanii waajjirri dhimma alaa Ameerikaa beeksise. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Ameerikaa Taamii Biiruus ibsaa kaleessa bitootessa 27 bara 2025 kennaniin Maarko Ruubiyoon ministeera muummee Abiyyitti bilbiluun haasa'uu isaanii ibsaniiru. Mariin Maarko Ruubiyoo fi ministeera muummee Abiyyi gidduu taasifame kun adda durummaan dhimmoota waloo biyyoonni lamaan dursa kennan irratti kan xiyyeeffate ta'uu dubbii himaan waajjirichaa akeekaniiru. Dhimmoota marii kana irratti kaafaman keessaa nagaa fi tasgabbii gaanfa Afrikaa dhimma dursa kennamuuf ta'uu dubbii himaan kun ibsaniiru. Akkasumas gaggeessitoonni lamaan hariiroo biyyoota lamaanii cimsuuf fedhii qaban irratti mari'achuu isaanii ibsameera. Maarko Ruubiyoon biyyi isaanii Ameerikaan nagaa fi badhaadhina Itoophiyaaf deeggarsa taasiftu cimsitee akka itti fuftu ministeera muummee Abiy Ahmed mirkaneessuu isaanii dubbii himaan waajjira dhimma alaa Ameerikaa ibsa isaaniin beeksisaniiru. Egaa daawwattoota keenya oduu gabaabduun sa'aatii kanaaf isiniif qindeesse kan hagammaatti hordoftanidha. Chaanaaliin burqaa oduu dhugaatii oduu dhugaa ta'e kan biyya keessaa fi kan alaa guyyaa guyyaadhaan argattu. Chaanaaliin kun garee tokko
malee garee tokko hin mormu oduu dhugaa ta'e isiniif dhiyeessa. Kanaafuu subscribe gochuu viidiyoo kana immoo like gochuu hin dagatina. Gara fuulduraattis viidiyoowwan ajaa'ibaa oduuwwan biyya keessaa fi alaa hedduudhaan isiniif dhufa. Kanaafuu subscribe godhaa viidiyoo kana immoo like godhaa oduu biraatiin sa'aatii muraasa booda walitti deebinutti nagaan na tura.